ጊዜ ቲክቶክን እየቾቾ ኤመሌ ጥሩን ተው ያ ኦሮሞ ቃሊ ቲክቶክ kana chochoosu dhufee jira garuu hedduu takkanis hin jaalladha oromoo qaalii thank you isinittiyyu haa balleessu malee isinittiyyu haa darbu malee isiniyyuu haa arrabsu malee sappoorti na gootaniittu hedduu tokko galatooma oromoo kiyya oromoo ta'uu kootti boonee jira sappoorti na gootanii waan jirtaniif jechuudha galatooma dhugaa rabbi sagaleen koo akkani dhaga'amu na gootaniitu diwut sheerii gootaniitu warri arrabsan illee it's okay rakkoon qabu qabsoon gara fuulduraatti jedhe oromoon kanaaf qabsoon hin dhaabbatu gaammas taanaan amma lubbuun nu kee baatutti akka waa qabsoo walitti jirra yaa qaaleewwan keenya qabsoo amantaaf zariirra lafa keenya qabsoo dhala namaarra jirra waan ta'eef this is my question understand teacher all people here stay here listen okay right nagaya qaba jireenya keessa rakkama rakkinni keessa rakkama badhaadhinni keessa uummata qashtii taabtaabiin hin jiru taabtaab gadi bu'ee koppii linkii godha viidiyoo kiyyas koppii linkii naa godha viidiyoon dalagu kaasuu jammareera tiktookiin galanni fulfinni saafaa ta'u viidiyoon na jalaa ka'aa jira jechuudha. Innaa engaddas waarningii sinaa laattanii jirtu innillee bareedaadha. Achi deebi'ee immoo koppilinkiin keessa na barbaachisa maal biyyootanii viidiyoon na jalaa ka'uutti jira. Kaasii jedhee viidiyoo narra kaasisaa jira tiktookni jechuudha. ከጥሩ ሰው ምቀኛ አይጠፋም አሉ እናቴ ስትተርት እንደዚህ ነው አለች። እና ኡመተ ቃሌ ቀሽቲ ማሬ ልቡ እንዲኬሰን ቪዲዮ ከየድረሲ ኮፒ ሊንክ ቱናን ጎደን ብረንደ በርፈቲና ሲ አላማ ሰዲ ኮፒ ሊንክ ና ጎዳ ወሮና ጀለተ ወሮና ከበጀን ጀቹዳ ሲ አላማ ሰዲ ኮፒ ሊንክ ና ጎዳ ፕሊዝ አካውንት ብዘጋ አካውንት ይከፈታል ገሩሞ ነመ ዱኩብሰቴፍ ኦሮሞዳፍ ምናምን ሰፖርት ፋኪዮ fakio tokkicho idaan abu shakilek ilaan abu kuskus ma dhabbaakeetiin arraftati mana keetti la gashte haywaana sare kottu kan orang dibeli sana otomatis na ano dibenta muli ano meron ay kadusa ano video ngadi bay kan kanarra hafesin an talatala maalif na arrabsite khalees haywaana ya haywaan annabetta biti ala annabetta bonan bettati non de an simbe ko ijike amadu ijike Allah minna ijike amadu sinjalade sinjade sitti male mala baketi nan talatalte gadi na darbatte manake kesa ya haywaan aganyo gaafa kawan waan nagotin beetami እንደዛ ነው አላፈት ምንም ቦታ ተቆጭ አከስ ወልጎቹ ቀብና እነ ጃለቹን ከነ ጎስ ጃለቹን ኮነ ባዲ ኦሮሞዳ አዲ ኦሮሞዳ ሲባሴ ነመ ዲባፍ ሰደተ በጅዱት ይታባቱ እንዝል አልኩስ እንዝል ይላል አው ሸክል ታንሽ ትረከበት ወጂናከ ተከሽቲያ ጅራ ዶጋራቢ ነገቴ በርዋ አርገቴ በሬዶ ፈንደማ ከሚታሲ ጋር ተሷተና ጅርቱ I miss you my honey thank you በያንጌ ከን ቤቢቲያ fayanki badada ani naga qaba ummata keenya follow nu goda ilma keenya jechuudha dhiiga oromooti eenyuun seenika ani barbaadu lazim this is my house family kan ko ti follow su go support jesa garu lubu enjira garu malim na antal dhiifa mana gaafadhu sakalesa maali garu beebitiya maala kan sira bareedun kee qashtiitiya thank you so much Rosa bar Rosa arabati Rosa yo wala gina video da nagna nafati wala gara samuni kan hinda faqashtiitiya inshallah my baby oh my baby thank you nafta miti orobo inni nafin taw garu stalin sa wal fakata
Oromoo dhalleeti. Maantu jira lubbuuti. Nageenyuma bicha dhagaa uummata keenya nagaa gaafachuu dhufe guyyaa lama ollaan irra jiru ture. Amma deebi'eefii jira. Eessa badde? Dalagaa baay'ata guyyaa iraftiisa. Ani feda. Anaan na beekta hojiirraan ba'u barra. Beektaati maantala qalbii qabdu barre qalbii qabdaa. Innaa akkasi fataadhi baqa uummata ol gashaa gaaffiif deebi'e. Boota horii hojii jira nagaan naas beekti. I miss you bye. Okay, uummata qashtee taap godhaa. Dubbattu maalatti himtee naan dubbachuu dhiisee olee siin gashaa hunda keessa gorsa warra barbaadan oduu durii warri nutti himuuf gata jechuun har'a qeeyyarree haasofna kolfinee taphachuu barbaanne har'a isinii galee cinqatii bichaa miti. Gorsa warroonni barbaadan warroonni immoo waan biraallee barbaadan marfee xiqqoo ishee xaqqasinee goona. Okay. Ol siin gashachuudha taap iskiriin godhaa. Okay. Qoy dhiiraafan dura kennaa dheeroo laagaluu dhiirattaan semoo shamarreen ol gashaa hundi keessanii dhuftanii haasoftanii yaada keessanii himattanii abshir. Rooba welcome baganagaan dhufte qaalee Oromoo nageenya badhaadha maaliin dhuftani maaliif dhuftani maal taatanii dhuftani hedduu si dhaggeeffadhaa waggaati as gubbaa wanni sanumaafis dhufe nagaa qabda akkam jirta itti fufi thank you biyya eessarraati isin itti fufi ati itti muddi ishi biyya eessarraati ani Saudi Arabiyaan jira wow akkami Saudiin bareedaadha hojiin jira nu biraa hojiin badee jira isin biraa akkam Kaatar ani Kaatar ati Kaatar jirte asillee hojiin hin jiru akkasuma ijoollee shamarranii hedduu alabaa kanaas seenee alhamdulillah uma jira numaan jettu mashallah jabaadha rabbiin jira waan hundaafillee inshallah hunda danda'aadha kan riskii fide rabbiidha waan ta'eef hin jiru kan jedhamuuf osoo hin taane inni biddeen bana beektanii kanaaf wanti dhibee hin jiru harka rabbii keessa kadhachuu bichaadha malee dhugaafeeti wallaahi dhugaa rabbii adi jechuudha maaltu na mudate beektanii asii ijoollee baay'ee ji'a 5 ji'a 4 ta'anii turan hojiirraan ba'a jennaan hawwi dhiisteen ba'e minaa jedhan hojicha immoo dirqaman irraa ba'uu qaba namanna gashee biyya galee biyyarraa yeroo isheen deebitu irraa ba'uu qaba waadaadhaan hangalee mana san dhugaa rabbi jilgeenfadhee makadhadhee guyyaa lamaan bulle kanan hojii gale ijoolleen keenya yeroo baay'ee jilgeenfachuun beekan rabbiitti harka kennuun beekanii bakka inna harki isinii banama yoo wanni tan hojiin dhibame iyyuu hin argattaati kan carraaqe harka keessan diriirsaa gara rabbiitti gaayis እና galatoomete illee ol dhufuu keetiif fayyaa ta'e. Okay. Gorsan barbaada yaazuu liqaqooኝ ብላ ነበረ አንዷ። እስቲ ማንሽ አንቺ ኦብሴ maal taatee lubbuu gaddaturra jira erga koomentii jala teessanii ol nagashin jedhina ergadhaati taraa keessan qabadha gastiirra yoo ergattan malee akkatti ol sin gashuun qabu baay'ee way amma ta'e gastiin erganne garuu ansi barbaaden si gashee kuno gastiin erganne gastiitti ergadhaa malee lakkoofsa tokko jalatin saafina ergadhaa requestii ergadhaa achias maal taatee maaliif boossa wajjo galatoomee nagachuu kee mama maal taatee boossa maaliif profiiliin kee bocha ta'e sagaleen kun dhaga'ama sirriitti dhaga'ama maaliif profiiliin kee bocha ta'e maaliif kana gaddarra kaawwatte maal taate maaltu sitti bade waggaa 4 fi ji'a 4 hojjedhee mana madamii keessa ofii kisaaraa ta'ee maaliif biyyi mootummaan mana nurraa diigee bitannee itti ijaarrannee qullaa dhaabannee mee maal jettu isin kan rabbinuu kadhadhaa ishii umurii dhumtee maalirraan ka'e kun akkamitti akkas ta'uu danda'e lafti keessan sun lafa seeraa miti ka kaartaa pilaanii qabaachuu qaba bar hin qabu lafa gabaree binnee itti ijaarranne bar lafti gabaree koo dhorkaadha yeruma sarviizii tokkorra buustu dhatte birriidha yoo kaartaa pilaaniitti baafte malee lafuma sana bitameetu mana irratti ijaaraman illee hin qaba gin bakka yeruma sana affaaxxantaniitu mana irratti hin ijaarameen ture kan kaartaa pilaaniin bahuu qabu lafa sanaaf higgaawwiyyoo ta'e mangistiin hin diigu seeraan ala waan ta'eef si jalaa diigee baay'isa wayi si galee kaasaa siniin kaffalleere maalluu kaffalure jiksanooti maalluu kaffalamoota eessarraati shaggarsiitii
shagar sitii waggaa afur kisaaraan nagaltu kaarta bilaanii miti kaasanii uummanni waggaa amma kana hojjetee namni akka kisaaree jira hin beeku. Mana namaa keessa mana fincaanii dhiqee bishinti beetii namatti gubadde wanduwwaa gadu hundumtuu gaarummaadhaaf kan caalu dhufuufidhaatiin gaddiini birrii fiduu dandeessa birriin immoo si fiduu hin danda'u. Si galee yeroo canna kamtu dhukkubni si qabachuu danda'a. Sukaar bashtaa giffiitonni kun aariidhaan dhufu hin aariini rabbumatti kenne waan hundasaa garuu immoo rabbiin kan caalu si fiduufis ta'uu danda'a. Abshir aizosh anima dhiiratuyyuu si jalaa nyaatee minaamin iyyuu jedhee ture malee akka mangistii wajjin tuttuqqee qabu intini seenuu baannee ture soorii. Mootummatu uligee malee rabbiin isaa dhiigu lafarraa isaan kaasu achi asin deebisin garatti deemtutti gaarii siif ta'in dhalli keessii hin guddati akka jedhe abaaretti imimman kee katti rabbiitti tolfa caasiti abaare akka jedhe dhugaa rabbi abaarsi kee hin qaqqaba keessumaa shamarri biyya arabaa hin qaqqabsiiftu. Daa'ima dhaltee daa'ima godhatti gattee baatee daa'ima ho'an taane hojjattee kisaaraan nagattu baay'ee nama jibsiisa. Ani daa'ima dhaleetiin daa'ima guddisuuf godhatti hiigatee bahe. Daa'imaa kan ati ganasa ji'a afurettaati damuusa ji'a tokko madaamee bira jedhe yeroo shennaa dhawwattu akkaman bu'aan ganasa ji'a waggaa afurii dhiisiti maltati namatti dhaga'ama dhiiga keeti kun akka namaalleettiin hin uffannettiin hin bashannanne kooti. Daa'imaa kan taane hojii hojjedhee kisaaraa waggaa afur bardutoo meezonnaa fi gaariidha. Garuu waaqayyo hundumaaf gaarii. Abshir. Naannoo keessanii maaf hin bittan isin katamaa gurguddaa kana keessaati seeraan ala akkamitti bittu ilaalchan gootanii waan amansiisuudha wanti sun ture waan amansiisu ture baay'ee nama amansiisa garuu kanatti dhaga'ameera. Namoonni baay'een birittaan lafa mootummaa fakkeenyaaf amma lafa gabarii naa bitanii lafa gabarii fakkeenyaaf naannoo Finfinnee lafa gabarii naa bitanii gabaree sanatti itti gaafatama malee baay'inaan akkasitti kisaaran ture. Isammaa kana immoo ayidoon dhugaa giraa nama gara ba'aa beette. Diigamee manichi guutummaan diigamee. Bakka saara bakka waan tokko dhugaa rabbii barbada bu'ee bara. Dhugaa siin jedhamu. Abshir maama abshir. Booseenaan immoo ofii keetii of miita lubbu. Birrii ati fiduu dandeessa. Birriin garuu siinsi fiduu hin danda'u kana immoo beeki. Ati cimtuu dubartiitii sii galee dandeessuu dubartiitiin dandeessa hin goota. Kana caalaa iyyuu hin goota. Sii galee kanaaf Mbooyiniiti gara rabbiitti deebii rabbiin karadhu garaa kee qulqulluu maaliif akkasuma godhaa jirta maaliif hidhafatanaan kun kan dhufe anaaf jedhee gaafadhu malee hin booyin dhugaa rabbiin ni booye waan tokko hin deebisne inni booye waan tokko hin deebisne ofii duukaa deema malee si galee. Maama jechuun biyyoon gaafa kontiraata hojjettu baay'ee jamaa hundi keessan takkaashee. Warri kontiraata hojjettan rakkina kun mana kontiraataan beektu baatee ifaan argitu hawwii koo waggaa amma kana baay'ee argeen beektu. Ashagamtee daa'imman adda. Yoo gifti kone ani mana hidhaan danda'u bara. Ani hin ta'u mana hidhaa keessa. Eessa jirtaati? Dubaay birrii Dubaay hojjettee kisaaraa waggaa afur mana madamii keessatti qaala'insa mana madamii. Abshir maama abshir. Buuteeyyuun baddi abshir. Ati baga hafte malee. Xoozii xombozii kee fuudhee haa deemu ati yaadda'ini shakkin jedhii yoo gargaarsa barbaadde immoo Oromoo siif gaafanna. Oromoon gargaarsa sii gochuu danda'u minaamin abshir. Oromoo baay'eetu jira asirra. Oromoon kumaatamaan jira asirra. Kan leenca gadhiisaa oolu Oromoodha bara. Kan waa kennaa oolu Oromoodha waan ta'eef Oromoon si gargaara. Aizoosh jabaadhu lubbuuti yoo birrii gargaarsa naa godhaa itti immoo sii godhuu danda'ama. Siin gargaara illee illee amman qabu. Dhugaa jechuun beektaa ani daa'ima waggaa laman guutiin gatee bahe. Daa'imni kun immoo har'a waggaa jaha. Daa'imni kun amma na arguudhaaf hawwisaati. Yommuu kaameraan na ilaalu yoo nuftaareet yedda dhufuu dhiistee bilbilan irratti cufa. Har'a garuu ani qollaatti waan hafeef biyyi keetti deebi'uun baay'ee ulfaata. Daa'imni garuu immoo haadha barbaaddi. Daa'imni haati ho'istee guddistee fi daa'imni godhatti gatamte tokko miti. Jaalala haadhaa dhabee jaalala birriis dhabee jaalala haadhaalee dhabee kun dhaleetu beekaa. Isaraa daa'imni kiyyaaf ho'a harma kiyyaallee goskee irraa bahe. Ani barke sana waggaa afurii kun anuma daa'ima kiyya sanatu baay'inatti dhagame hawwii dhugaan sin jedha. Mamma kana godhe da'ame daa'ima kiyyaaf hin taane mana kiyyaaf hin taane. Daa'ima kiyya ho'a simeetii haadhaan arganne hojii qirsii boruuf illee bakka nan yoonan illee du'e mucaa kootiif bakka wanti bu'uun jiru jechuudha. Na kanatu baay'ee waa'ee seeraa dubbatta.
beektaa anis naannawa sana waan hin jiruuf sirriitti wanti hin beeku waan jiruuf obsee asuma waan ta'e ergaa dabarsuuf waan hin barbaade. Okay. Qoy mee ittaanse garuu Oromoo please walaa gargaarru ni biraa dhaabbannu viidiyoo nan hojjedhaa fi biraa dhaabbannu gargaarru ni xiqquma ishee sappoortaa goonuu aga dandeenyuun jechuudha. Hin beektanii nama mana kontiraataa keessa jiru. Nama mana kontiraataa keessa hin jiru. Ani mana kontiraataa hin jiru garanni saafaa ta'u akka waan inni bootaatti dhaladhee itti aara galfadhee madaamii wajjin qixxee walitti deebisee birrii bareedaa argadheen jiraachuu jira. Isheen immoo hin beektanii birrii 1,000 hojjetti. Kontiraataa jechuun kanan caalu. Sinii galee kanaaf walaa gargaarru siniin jedha harka keessan diriirsaa fi ani illee diriirsaa fi inna sappoorti walaa goonu viidiyoo nan hojjedhaa fi yoo fedhii qabdu ta'e natti maati itti aansi gada haasa'e maal rakkoon jiru akkamitti akkas ta'uu danda'e. Eelaawi maal ta'e beektaa jalqaba mucattiin gaafseen tanoo waggaa furii nyaatame yoo jettu waa biraan fakkaate akka carraa ta'e immoo mucayyoon kun dhugaa akka carraa taatee asirratti namoota baay'ee fuulduratti intini ishii dabarfachuun natti toleera. Namoota 60,000 lakkaa'aman. Namoota 60,000 lakkaa'amantu nyaatame beektaa. Isheen amma kophaa ishee jirtu yoo xiqqaatu. Maaliif? Akkamitti ta'uu dandeessi? Akkamitti nyaatamuu danda'an? Maal akka ta'e beeki. Naannawa Finfinnee sana waatu ture. Jesus